Jawar Muhammad Guyyaa yaada kennee Alaba Oromiyaa fakkaattu wajjin sifa wareegamtu daawwattoota keenyaa kan dhaggeeffachaa jirtan gara madda walaa miidiyaatiin Jawar Muhammad Guyyaa yaada kennee jira. Jawar Muhammad Yookaafni xiinxala siyaasaa biyyattii qofatti illee osoo hin taane ba'uma Afrikaa keessatti illee xiinxala addaa kennuudhaan nama beekamudha. Jawar Muhammad keessaayyuu xiinxala waa'ee ukkaamsamuu dargaggoota irratti yaada addaa kennee jira. Armaan dura qaamni mootummaa keessatti hirmaachaa ture. Amman tanatti immoo qaamni mootummaa keessatti hirmaataa jira kan jedhu dubbateen jira. Ergaan kun ergaa maaliiti kan jedhu immoo waan wajjin xiinxallee keessatti ilaallu jechaadha. Jawar Muhammad asiin duras dhaammannaa gurguddaa dhaammachaa ture. Qaamni isa dhageeffatu dhabamullee keessa lola kaaba biyyattiitti geggeeffamaa ture naannoo Amaaraatti geggeeffamaa ture naannoo Tigraayitti geggeeffamaa ture armaan dura olaallee lola kana keessa mo'ataan akka hin jirres dubbatamaa ture jechaadha. Kanumarra ka'uudhaan boodarra waan araaramuun dhoolleef yookaan ammoo dhimmichi gara araaraatiin waan xumuramuu waan hin dhoolleef bifuma araariitiin osoo fixattanii kan jedhus dubbachaa ture jechaadha. Garuu yeroo sanitti xiiqii keessa galuudhaan gamaa fi gamasiis lolli geggeeffamaa ture lubbuu namoota hedduu qabeenya hedduun badee jira ilaalchi dippiloomaasii biyyarratti ture jijjiiramee jira. Kanumarra dhaabbachuun Jawar Muhammad xiinxaloota adda addaa kennee nama ittiin milkaa'e keessaa xiinxaloota kennaa ture keessatti milkaa'aa turedha. Jechuun ni danda'ama jechaadha. Keessaayyuu qabxiilee xiyyeeffannoo keenyaadhaa keessatti lola kaaba biyyattiitti geggeeffamaa ture. Agas erga jirraa jenneen boodatti Jawar Muhammad bitootessa 10 bara 2023 haala keessa jirruu fi boqonnaa qabsoo itti aanu kan jedhu keessattis peejii san yoo dogoggoruun baadhee fuula 78tti kan dhiyaatu barreessi keessatti amman tanatti boqonnaan nu barbaachisu maal kan jedhu bitootessa 10 bara 2023 keessatti yaada isaa akka gaariitti ibsee jira. Boqonnaan qabsoo itti aanu tasgabbii biyya keessa buusu nageenya buusu keessaayyuu dhaadannolee adda addaas kallattii adda addaatiin dabarsaa ture piisaas no alternative kan jedhus yaadota adda addaa dabarsaa ture jechaadha. Keessaayyuu bari 2023 keessatti peejii yookaan ammoo barreeffama isaa keessatti dippiloomaasii irratti akka hojjechuu qaban biyyoota ollaa wajjin hariiroo dippiloomaasii daran jabaachuu akka qabuu fi ilaalcha dippiloomaasii akka jijjiiramuu qabu irratti qabsoo itti aanu akka furmaataatti kaa'aa ture jechaadha. Keessaayyuu dippiloomaasiidhaan biyyi takka yoo kufte miidhama gurguddaan akka ishee qabuu fi akkasuma immoo keessaayyuu waa'ee liqii biyyoota adda addaatiin wal qabate keessaayyuu biyya akka Chaayinaa yeroo hedduu biyyoota akka Gaanaa fa'aa fakkeenya fudhachuudhaan biyyatti Chaayinaadhaa yeroo hedduu liqii liqeessuudhaan beekamtii addunyaa kanarratti keessaayyuu biyyoota Afrikaa irratti jechaan ture. Liqiin isiin kennitu kun immootu booddee san olla miidhaa qaba. Akkasumas albuudota adda addaa baasuudhaaf carraa biyyoota dhiyaa Afrikaa keessatti wantoonni tokko mul'achuu isaa dubbachaan ture jechaadha. Biyyatti Chaayinaa yeroo hedduu liqii yoo kennite mallaqnisis dachaadhaan akka deebi'utti dubbachaa ture jechaadha. Dhimmicha san akkasumatti dhiibni haala keessaayyuu haala keessa jirruu fi boqonnaa qabsoo itti aanu jechuudhaan bitootessa 10 bara 2023 ergaa jajjabduu dabarsee jira. Qabxiilee xiyyeeffannoo keenyaa keessaa tokko akkasitti irraa laallee inni lammaffaan immootu lola Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru irratti xiinxala isaa kaawwatee ture jechaadha. Keessaayyuu lola gola Oromiyaa keessatti iddoolee adda addaatti raawwatamaa ture keessatti lolli kun lola Oromoo fi Oromiyaa jidduutti waan ta'eef lola kana keessaa ba'uu hin dandeenyu. Lolli kun osoo bifa furmaata bifa jaarsummaatiin dhaabbatamee ilaallamee gara tokkotti fuula deeffatan kan jedhu akka furmaataatti kaa'aa ture jechaadha. Keessaayyuu rakkooleen Oromiyaa keessatti mul'atan qonnaan bulaan Oromoodha manguddoo Oromoo fi keessaayyuu atakaroo barnootaatiin hadha dargaggoonni meeqaa barumsa akka dhaban raaguun ni danda'ama jechaadha. Lolli kun lola Oromoo fi Oromiyaa keessatti Oromoo jidduu geggeeffamu waan taateef mo'ataanis akka hin jirre xiinxala isaa keessatti akka gaarii ibsaa ture jechaadha. Jawar Muhammad xiinxaloota isaa ittiin milkaa'uun ragaaleen gurguddaan mul'achaa turan jechaadha. Lolli amman tana Oromiyaa keessatti danqaa jiruu fi jireenyaa yookaan ammoo danqaa siyaasa biyyattii ta'e dinagdee biyyattii irratti rakkoo gurguddaa fidaa jiru kun xiinxala obbo Jawar Muhammad keessatti adda dureedhaan kan dubbatamaa turee fi akkasumas akka gorsaatti kan dabarsaa ture jechaadha. Eeruun isaa kun maal fakkaata? Jawar Muhammad ennaan dubbatu eeruun inni dabarsu kan qaamni biyya bulchaa jiru kan keessaa fudhatus jiraachuu danda'a dhiisus danda'a. Garuu eeruun Jawar Muhammad lolli Oromiyaa keessa geggeeffamaa ture qaala'insa jireenyaatii fi akkasuma mootu qonnaan bulaan Oromoo rakkoo gadadoo mana geettuuf kan saaxilame ta'uu isaa raagaa ture jechaadha. Rakkoon kun akka hin uumamneefis furmaata kaa'aa ture.
keessaayyuu bifa jaarsummaatiin araarri akka bu'uuf namoota dhiibbaa gataa turanii fi aktiivistoota xiinxala siyaasaa ba'a Afrikaa keessaa obbo Jawaar Mohammad jechuun ni danda'ama. Waa'ee lola Oromiyaa keessattis lolli kun Oromoo fi Oromiyaa jidduutti waan geggeeffamaa jiruuf lola laayyootti dhaabbatu waan hin taaneef Oromoon dhaabbatee of laaluu qaba jechuudhaan yaada isaanii dabarsaa turan jechaadha. Qabxiin sadaffaa yoo laalle immoo waa'ee magariisummaati yookaan immoo biqiltoota kunuunsuutiinis wal qabatee bifa gaafiitiinis gaafatee jira. Biqiltoota kunuunsan kana biqiltoota dhaabbatan kana yoon kunuunsine taate carraan isaa maal ta'a kan jedhus dubbatanii tureni. Muummichi ministeeras waa'ee kana irratti waan jedhe jira. Keessaayyuu halala dhaabbatanii ilaaluurra itti dhiyaatanii hojjechuu barbaachisaa hojiidhaan agarsiisaa jira jechuudha. Muummichi ministeeras yeroo haala saniin deebisaa turan ni mul'ata marsaalee hawaasummaa irratti. Keessaayyuu yeroo sanitti haalli nageenya Oromiyaa keessatti rakkisaa waan ta'eef Jawaar Mohammadis lubbuu namaatti dursa biqiltoota dura kan ijoollee yaada keessatti dabalee jira. San qofaa miti har'an tan ammootu qabxiin ajandaa guddaa ta'ee jiru. Oromiyaa keessatti dargaggeessi hedduun keessaayyuu dallaalota adda addaatiin kibba ba'a Oromiyaa keessaa heddumminaan dallaaloon hedduun karaa Libiyaatti ijoollee biyyarraa baasuun isaatiin wal qabatee rakkoon akkanan jedhamne atakaroon dallaalota adda addaatiin biyya takka keessatti yookaan mootu qaama biyya bulchaa jiru takka keessatti hawaasni ilmaan isaa barsiifachuu hin dandeenye ijoolleen isaa yeroo ammaa kanatti rakkoo gurguddaadhaan dallaalotaan ijoollee umriin isaanii gannoota 17 gannoota 15 gowwoomsuudhaan kara Libiyaatti dabarsaa turan hawaasni rakkoo kana yeroo hedduu gara marsaalee hawaasummaatiin yeroo rakkoo kanaaf saaxilamanii gargaarsaaf kallattii adda addaatiin daandiirratti yaada isaanii ibsatan argaa turre jechuudha. Kanumarra dhaabbachuun amman tanatti dubbiin Oromoodhaa waan gamteef dubbiin waan ulfaattee jirtuu fi xiinxalli waa'ee ukkaamamuu dargaggootaatiin wal qabatee Jawaar Mohammad xiinxala mataa isaa kennee jira. Xiinxala isaa kana keessatti maal dubbate Jawaar? Maalirraa yaada kennate kan jedhu laaluun barbaachisaadha. Tokkoffaa armaan dura ukkaamsamuu dargaggootaa keessatti qaamni mootummaa akka hirmaachaa hin turre ibsee jira jechaadha. Armaan dura qaamni mootummaa kallattii kana keessatti qooda akka hin fudhatin amman tanatti inumaayyuu qaamni mootummaas harka keessa kaawwateetiin dhimma kana akka dargaggoota ukkaamsuudhaan keessaayyuu iddoo wayitti walitti qabuudhaan erga iddoo sanitti walitti qabaniin booda dirree waraanaa deemta yookaan qarshii 300 qarshii 500 kennaa jechuudhaan dargaggoota akka dhiphisaa jiranii fi maatii ammootu akka rakkoo kanaaf saaxilaa jiran garsiisa yaadni isaa jechaadha. Qooda kana keessatti Jawaar Mohammad yaada kana yeroo barreessu kaleessa yoo mootummaan biyya bulchaa jiru yookaan mootu qaamni dhimmoota akkasii irratti dalagan yoo quba hin qabaanne ergaa jabduu dabarseefii jira. Mootummaafis hojii guddaa kennee jira. Dhuguma dubbachuuf ergaan kun sadarkaa kanatti baatee dubbatamuun ijaarsa malee diigamiinsa nutti hin fakkaatu akka nam tokkootti. Maaliif rakkoo jirtu takkaaf akka furmaanni argamuuf haala kanaan keessaayyuu shiira adda addaa maqaa mootummaa dhayachuudhaan yuunifoormii mootummaa uffachuudhaan yookaan immoo qaama mootummaa keessatti hojjetaa mootummaa ta'uudhaan warroota hojiilee akkasii hojjetan namoota wajjin ta'anii hojjetan irratti tarkaanfii yoon fudhatamne taate tarii shiirri adda addaatiin mootummaa fi hawaasa jidduuttis rakkoon gurguddaan rakkoo wal komachuu rakkoo walii dhaga'uu dhabuun hariiroon mootummaa fi hawaasa biyyattii jidduu jiru atakaroo gurguddaaf kan saaxilu ta'uu isaa wantoota kan keessaa isadha. Akkasuma immoo qabxiin keessaayyuu amman tanatti Jawaar Mohammad dubbate keessaa akkaawuntii warroota dureeyyii ta'an hedduun isaanii warroonni mana baankii keessa dalagan waan beekanii fi qarshii ebaluu ni qaba kan jedhu informeeshina kallattiidhaan baankii irraa baasuudhaan kashilabboota ijoollee keenya ukkaamsaa jiraniif keessaayyuu humna kallattii adda addaatiin yeroo ammaa kana madda galii dargaggoota abbootii qabeenyaa kaleessa mooraa qabsoo geggeessuudhaaf ijoollee harka qaleeyyii hedduu daandiirraa funaanaa turanii har'a ammootu kallattii adda addaatiin ijoollee warra waa qabaatanillee baankii isaanii baankii akkaawuntii isaanii ilaaluudhaan gara dallaalaatiin gaafii namman hin jedhamne mallaqni gana hin jedhamne gaafatamaa jira. Inumaayyuu namni ani beeku jechuudhaan dubbate Jawaar Mohammad namummi ani beekullee qarshii 300 maatii isaa harka qaleeyyiidhaa gaafatanii jennaan maatiin isaa waan san gochuuf akka rakkachaa turan yaada isaa keessatti eeree jira jechaadha. Walumaa galatti yeroo ammaa kanatti yeroodhaa yerootti keessaayyuu ukkaanfamuun dargaggoota heddummaachaa jira. Mallaqa gaafachuun heddummaachaa jira. Kun immootu kiraayisii gurguddaa akka ta'e Jawaar Mohammad kallattiidhaan yaada isaa keessatti ibsatee jira jechaadha. Dhuguma dubbachuuf rakkooleen akkasii kun heddummachuun hariiroo bulchiinsa yookaan mootummaaf uummata jidduu jiru irratti wal shakkii akka uumuuf gata jechaadha. Maaliif baankii keessatti mallaqa kaawwatan
dubbatan irratti rakkinni haala kanaan information gadi ba'u taate dhuguma dubbachuuf hawaasni burjaajii guddaa keessa gala kan jedhus yaadota adda addaa keessa argannee jirra jechuudha. Jawaar Mohammad yeroo kanatti dubbachuun maaliif barbaachise kan jedhusi akkuma argaa jirru rakkoon tun heddummachuurra rakkoon tun babal'achuurra keessaa yeroo ammaa kan dargaggoonni mana barumsaa deemuudhaaf rakkachaa jiraachuu dargaggoonni iddoo adda addaa socho'anii dalagachuudhaaf baay'ee rakkisaa haala ulfaataa keessa jiraachuu wantoota eeran keessaa qabxiilee kana keessatti argine jirra. Dhuguma dubbachuuf yeroo ammaa kanatti gaagamiinsa uumame kanaaf qaamni kaminuu hawaasnis akka hawaasatti of ijaare community'n akka community of ijaare dhimmoota akkasii kanaaf yoo furmaatan geessine rakkoon kun garamitti akka deemaa jiru tilmaamuun nama dhibudha. Uummanni Oromoodhaa bakka jiru qe'ee isaa to'achuu qaba, qe'ee isaa jabeeffachuu qaba kan jedhus yaada walii gala keenyaati kan dhageeffachaa turtan barreeffama xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammad qabxiilee gurguddoo baroota darban kaasirraa keessaa Jawaar Mohammad bitootessa 10 bara 2023 haala keessa jirruu fi boqonnaa qabsoo itti aanu jechuudhaan barreessuun isaan yaadatama peejii 78 tti dhiyaatu. Akkasuma immoo lola Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru irratti xiinxala mataa isaatiin lolli kun mooyataan qabu kan jedhu yaada isaa dabarfachuun isaa waa yaadatamudha. Kanuma qofaa miti waa'ee yeroo ammaa kana okkaamsamuu akkasuma immoo namoonni adda addaa bakka adda addaatti mallaqaan qabamanii mallaqa gaafatamuu dinagdeen isaanii saamamuu wantoota akkasii kanaan wal qabate ergaa gurguddaa biyyaafis dabarsee jira, lammii isaatiif saba isaatiifis dabarsee jira. Rakkoon jabduun jiraachuu kan quba hin qabnes quba qabaatee waan isaa akka jabeeffatuuf dargaggoonnis akka of eeganiif ergaa jajjabduu miseejii guddaa kaa'ee jira jenna. Waan nu dhageeffattaniif galatoomaa. Sagantaa keenyarraa asuma irratti goolabna. Anis qopheessaa sagantichaa Madda Walaabuu Miidiyaarraa Falmataa Roorrooti. Waan nu dhageeffattaniif galatoomaa isiniin jecha sagantaa birootiin amma walitti deebinutti nagaan nu tura. Sifa wareegamtu lubbuun kiyyaa hidhameen nafu dhuma bahaa Jawaar kiyyaa alaabaa Oromiyaa fakkaattu wajjin guyyaa. Sifa wareegamtu lubbuun kiyyaa hidhamee waan nafu dhuma bahaa Jaween kiyyaa hidhameen nafu dhuma